Amma warra karaa amantaa keessa tokko nan arga. Waa'ee beeta mangistiiti kan isheen dubbattu. Waa'ee naannoo 4 kiiloo sana dubbachuu malee waan biraan dubbattu. Badhaasa barbaaddi. Akka Yoonaattaan sana. Badhaasa wayii barbaaddi. Waa'ee uummataan dubbattu. Waa'ee biyyaa waan tokko hin jettu. Lammiilee dhiigi isaa dhangala'u waan jettu. Waa'ee diimokiraasii dhabummaa biyya sanaa. Muslinnaa biyya sanaa waan jettu. Waa'ee naannoo 4 kiiloo dubbatti. Egzaabeerii xabbiquu jetti. Minaamin jetti. Abiyyi kadhatti. Kaadiroota wanti achi gadi yaate tokko. Maqaa amantaatiin gayyaate, maqaa maaliin gayyaate, akkuma jirutti biyyi sun jechuudha. Sobi lubbuuma godhatee deema bara Itoophiyaatti. Sobi lubbuuma godhatee deemaattu. Namichuma deemu sanatu already sobaan kabardi ta'eera. Barichi isa sobaaf dhugaa wantiidha jedhan sana isa natti fakkaate Itoophiyaa keessatti. Sobaa fi dhugaa ta'udha yeroo tokko dhugaanii shaaworii fudhachuu laga buutee jedhan dhiqachuudhaaf. Isa booda uffata baafatteetu yeroo seeni shaaworii seentu somni dhuftee uffata dhugaa uffattee baddeedha. Uffata dhugaa uffattee baddee magaalaa keessa joortise namni dhugaadha jedheetu simata. Isheen soba garuu. Dhugaan garuu uffata uffattu dhabdee dhokattee achitti hafteedhaan. Amma Itoophiyaa keessatti kanatti haara beektu. Sobi uffata dhugaa uffateetu dhugaa fakkaate. Oolanii lubbuu godhatee achi as baheera. Dhugaan garuu dhokatteerti. Nama uffata isheetti bitu dhabdee uffata ishee dura haatamee jechuudha. Biyyi Itoophiyaa akka kana yeroo ammaa. Dhugaa isitti siyaasni Itoophiyaa akkasii already. Siyaasni Itoophiyaa akka kana. Kanaaf wanta yeroo qabnuuf miti, wanta biyya biraa jirruuf miti, wanta nuu galuuf waccinaa, iyyinaa. Oduu meeqa keessaan dhageenyu sooshaal miidiyaa irratti kan dubbanne waan hedduu beennaa. Cannaqamaa oluu sobanii miidiyaa irratti garuu footoo ka'u waan baay'eetu jira. Kanaaf hin shakkinaa kanniisaa fi jaldeessis wanta wanti isaa godheeraa kanniisi dhuftee numa nyaatti. Haxxee faxaareenis haxxee faxaarummaa isaanii dhumarratti gaafa mana isaanii galan ni argu. Wal shawwaduu isaanii gidduu sanaanuuf immoo wanta nu ga'u jira. Kanaaf Abiyyi fi Isaayas haxxee faxaaree warra reefuu viidiyoo koo seentan immoo haxxee faxaaree dudduuba deebi'aati ilaala. Kanaaf kanniisaaf wantiidha jechuudha. Kana kan jechuu dandeenyu jechuudha. Ammas waan tokkotu jira. Illusion waan jedhu tokko. Waa illusionii kana irratti ammas waan bashannanaa tokko sitti waan gaariin itti fakkaatee mul'ata. Har'a bashannanaa naasumna waan jenneefanii hedduu isinitti kaasaa jira jechuudha. Har'a yaaduma isaati walumaa gala jechuudha. Kanaafanii jechootaan duriitiin dubbannaa jechuudha. Jechoonni kun baay'ee powerfulidha. Wanti soba fakkaataa jireenya namaa ibsu. Yeroo tokkotu daldalaa kasal naggaadee guddaa beektu kan kasala cilee nagadu jechuudha. Daldalaa cilee turee jedhama. Daldalaa cilee kanatu mee sheer godhaame wanti kana. Namni baay'een akka dhaggeeffatu sheer godhaa. Mee namoonni waa'ee daldala cilee dhageessan jirtu? Namootatu daldalaa cilee daldalaa jedhan namichi. Namichi cilee daldalu kuni harree kireeffatee harreetti fe'eetu dhaqee magaalaatti cilee isaa gurgurata. Chaarkol san wantoo san jechuudha maanni. Kasala isa jennu sana jechuudha. Kasaluma jenna naannoo keetti dura. Kasala sana dhaqee magaalaatti gurguratee fixeetu harreen isaa duraa badde. Harreen isaa gaafa duraa baddu maal ta'e amma harrettiin kan namaati. Kireeffatee dhufe baadiyyaatti galuu hin danda'u dhiise. Barbaadee aduun itti dhee isa booda
borriin barbaadaa har'a buleen bor barbaadeen fuudhee gala malee galuu hin danda'u mana bunaa dhaqee mana kireeffate. Hoteela jechuudha siree. Siree kireeffateetu namichi kasala daldalaa naggaadee kasalaati. Daldalaa kasalaa jechuudha. Cilee. Gaafa mana siree dhaqu sireen sun qulqulluudha. Bareedaadha. Maalani kasala naggaadee ta'een siree akka bareedu kanan duraa balleessaa jedheetu sireetti jala galee jala seeneetu ciise. Siree see jala jechuudha. Firaashii isaa sun ta'anii siree jala seene. Maaliif qulqulluu kana duraan balleessu ani kasala daldalaa kasalaa ta'e jechuudha. Nama baadiyyaatti garraamiidha. Isa booddee warri bara kanaa immoo ijoolleen bara kana jechuudha. Warri boyfriend girlfriend jettan ka ani hin beeku afaan oromoo waa isin jettanii. Isaan immoo dhiiraaf durbi wal jaallatan jaalleen lama dhufanii jechuudha. Hoteela sana siree barbaacha dhufan. Jireenya isaanii gaggeeffachuuf isaan yeroof. Jireenya akkasitti amanuu baadhus. Isa booddee dhufaniitu siree nuu kennaadhaan. Lakki sireen hin jiru dhumeeraadhaan. Manni jaarsichaa immoo banaadha. Hin cufne manichaa jechuudha. Siree isaa wanti sana jala galee rafee manicha hin cufne. Kunoo asii ikkoo banaadhaa sa'aatii baay'een turu sa'aatii tokko lama turraa nuu kennaa jedhan. Ookee jaarsi wayii kaffalanii turanii. Ookee amma hin jiranii bakka rakkoon qabu ishii seenaa jedhanii. Inni iyyamaniif jechuudha warra hoteelaa. Warra boyfriendiif girlfriendii sanaa iyyaman. Hin seenanii jechuudha mana siree. Mana siree irra ga'anii siree erga seenanii inni dhiiraa jechuudha. Girlfriendii isaa sanaan ani koo gaafan si argu jedhe ijuma kootu naa banamaa addunyaa maguutuutu natti mul'ataa jedhe. Isheenis bareedaa koo anis gaafan si argu ija koo banama addunyaa guutuu natti mul'ataa jedhe. Jaarsi siree jala jiru dhimma irreetiif rafa. Kan satatta dhanachi abbaanii yoo addunyaa guutuun isinitti mul'atte harreen koo eessa jirtu natti agarsiisaa ka'a jedhan. Ilaala ammasitti. Jaarsi gaaffiin isaa sirrii. Yoo addunyaa keessatti harreen sun duutus jiraattus. Addunyaa maguutuun arga gaafan si arguu jedhe jaalallee isaatiin. Iseenis anis gaafan si arguu ija koo banama addunyaa guutuun natti mul'ataa jetti. Jaarsi lachii ka'ee addunyaa guutuu argitu yoo ta'e siree harreen koo eessatti natti agarsiisaa jedhe. Amma jechoota kana keessa maal bartu exaggeration. Exaggerationiin maal faa fidee akka dhufu riizaltii hin qabu sobaa jechuudha. Jalqabuma isaa gaafa see argee isee matitti mul'ate malee addunyaa hunda arguu hin danda'u. Hin sobe. Isheenis addunyaa hunda arguu hin dandeessu. Jecha gaafa walitti dhufan namoonni wal sobanidha bitiree jaalala keessatti waan akkasii jira bitiree roobaa jaalala jedhu gaa namoonni an jaalala jedhu soba akkasiilleeti. Isa booddee exaggeration sanaan jaarsi sana gaafate wantichi garuu soba. Amma Abiyi Ahmed gaafa dhufe exaggerationiidhaanitu garee Itoophiyaa kan hunduma see hin kuffise bakka. Warruma Itoophiyaa Oromoo kanas dabalatee nuuma dabalatee exaggerationiidhaan zeeroo nu godhan. Exaggeration waan hin jirre fakkeessanii wanta hin ta'an jenne godhanii waan fakkeessanii waan hundaa sammuu namaa irratti creativity hojjete jechuudha. Creativity hojjete waan biraa miti bare. Jawaar Mohaammed irratti diraamaa hojjete. Jawaar Mohaammed irratti diraamaa hojjete. Lammummaa Ameerikaadhaa dhufe. Lammummaa Ameerikaa deebise siilaannaadhanii hin deebise isa dhorkatanii maal godhanii erga inni gidduu sanatti wanti rarra'ee jirutti manadhaa keessa galchan Jawaar fa'aa fakkeenyaaf. Warra abaa'oo achii dhufanii karaa hin jirreen wanta meeqa hojjete diraamaa meeqa hojjete yeroo sana exaggerate godhee diinota kan natti ta'an jedhee hundumaa sassaabuu ture kaayyoon isaa. Exaggerationii Abiyi Ahmed jalaa kan miliqee ba'e waboo qofa. Waraana bilisummaa Oromooti. Nutis waggaa tokko booda kan baane. Keessa ture nus exaggeration sun dhugaa nutti fakkaate wajjin turre. Exaggeration sana keessaa hin baane. Amma Itoophiyaa baay'een ammayyuu isa keessa raga. Iseen raajii sobduu jettan kan birrii nyaatu jirti
Iseen kaan garuu exaggeration isaa keessatti sammuun ishee ammayyuu jira garatti gortu wallaalte wanta hin jirretti uume addunyaa hunda sitti agarsiisanii bakka amma warra wanti maal jedhee goomsadhanii waan hedduu tokko jedhee ifaa goomsu. Goomsaa baay'ee tokkotu jira. Warratti Itoophiyaanis jedhamtu kana waan hedduudhaan goomsaa warra iddoo 2-3 dhalattee warra Itoophiyaa waa'ee uummataa tun ta'e waa'ee ji'oogiraafii yaaddu kana waan hedduu godhee goomsaa jira. Garuu hundi isaa soba dhumarratti eenyuuf iyyuu hin ta'u. Kallattii namatti mootummaan Ihaadig deemu Ihaadig baay'isoo riifoormedha jedhu dhufan silayyuu jijjiirama kan barbaanne kan qabsoofnee fi jijjiirama mootummaa jijjiirama sirnaati. Isa dhiisneetu harka cabaccabnee sirbine jijjiirama namaatiin sirbine exaggerate mul'isan waa tokko iyyuu tun godhini hafe jechuudha. Bazeeroo tabaasa jechuudha. Amboo Niiwuyoorkii goonaa asiin jedheetu Ambootti akka wanti godhe maal godhe jechuudha. Warra jooroo xabii hundumaa sassaabee itti naqate. Jooroo xabii nama 2-3 gubbaa aangoo kenna. Jooroo xabii itti naqate namni tokko keessaa wanti koshennaan akka waachiin kaane hojjetatee jechuudha. Akkuma bakka jara sanaa ta'e jechuudha. Dubbiin akka jaalallee lamaanii ta'e jechuudha. Kana egaa wantiin siyaasa Itoophiyaa jechuudha. Siyaasa giruuppii maafiyaan geggeessitan baay'ee wanta isin dhibutu utuu tokkitti ta'e isin hin aarsu. Nama siyaasa jedhamtee ijaaramte Itoophiyaa keessatti jechuudha. Ani noot biikoo saayama Oromoo. Gareema siyaasa taatee ijaaramte jedhanii paartiiwwan Oromoo kana lamaan irraa kan hafe jechuudha. Akkasuma bakka amala isaaniitu akkasii. Waan isin ajaa'ibudha bakka. Inni kaan maqaa manaasaa maqaa ijoollee isaatiin paartii galmeeffatee biyya Itoophiyaatti miliyoona 2, miliyoona 3, 4, 5 nyaachaa ture. Waggaa 20 guutuu. Paartichi jira. Haadha manaa, abbaa manaa fi maqaa ijoollee isaatiin galmeessee qaba. Akka lafa naannoo Finfinnee jechuudha. Lafa naannoo Finfinnee baay'isee yeroo achi hojjedhanii nuti erga lafti kennamee booda actually kan dhumne garuu gaafa qoratamu dhiifama. Namni hedduun maqaa saree isaatiin lafa fudhateera. Tokko sooromanii kan saree bitatan jiru akka faranjii. Maqaa saree isaatiin lafa fudhateera naannoo Finfinneeti. Tokko immoo maqaa manjirre kireet godhee mattaawoqiyaa hojjisiisee maqaa manjirre jechuudha. Maqaa wanti maatii isaa godhee lafa fudhateera. Bara 2000 keessa bara 2001 jettan kana lakkoofsa biyya Itoophiyaatti. Akkuma jirutti jechuudha guurrataniiru jechuudha maqaan jirre. The same to that Itoophiyaa jechuun biyya paartiin siyaasaa 50-60 birrii miliyoona 3 miliyoona 4 fudhachaa waggaatti maqaa paartiitiin ta'anii jechuudha. Biyya waanuma isin ajaa'ibudha. Yakkuma hin jirretu hojjetama biyya sanatti. Yaaddan dandeessanii yakka akkasii. Fakkeenyaaf amma okkoo jettan namicha okkoo jettanii tola isaa tasfaa jettan tokko beektu. Paartii Dookter Maraafaa fuudhee wayyaaneen kenneef isaaf maqaan kan isaa jedhe okkoo jedhu okkoo maqaa jedhu fudhatee ta'a. Tola isaa tasfaa jedhanii biraan jiru. Buraayyuu lafas 2 moo 3 qaba iddoo meeqa lafa qaba. Lafa fudhatee maal godhee warri paartiin warratti namaas kenniteettii fi oppidiyoon duraanis laatteettii fi oppidiyoo ta'ee ta'a. Paartiin maqaa isaa okkoo Oromoo Biiraawi Koongirees jedhee fudhatee ta'a jechuudha. Biyyuma bashannansiisaa tokko keessa jirtu utuu itti yaaddanii warri Itoophiyaa keessa jirtanii dhugaa biyyuma ajaa'ibaati. Yeroo tokko biyyuma kana dagadnee lammii biyya biraa taanee wanti taananna garuu biyya qabeenya uumamaan tole biyya guddaa biyya haadha keenya abbaa keenyaati waan ta'eef waan goonu qabnu garuu biyya akkasiiti jechuudha. Paartii siyaasaa sirkaa fuudhee namicha tokkoof kennee namichaaf lafa kennee maqaa paartii fudhatee inni paarlaamaa sii ta'a dhaqee barbaade. Tola isaa tasfaayee maqaa okkoo fudhateetu uummata Oromoo immoo gaarummaa uummata Oromoo wanti sii tolu Oromoon dammaqaa ta'uu isaa kan ittiin beektan keessaa tokko kana. Waa tokko namni dhimma isaa godhatee jiru. Qophaama isaa dhiyaata waan hundaarratti. Paartii garuu Oromoo Biiraawi Koongireesii qabatee ta'a. Tokko immoo sirna gadaa hidhamee ture. Paartii sirna gadaa hidhamee Azee Masfiintuu ijaare jedhama.
Innis waggaa meeqa birrii miliyoona 5 nyaataa ture waggaatti. Maqaa Oromoo qabatee ta'a. Utuu jennu hin fooyya'aa jennee lafa dhumnetti isheen amma dhufte immoo waan biraa dhiiftee orma nurratti ijaarte jechuudha. Qulfii gurgurachuudhaaf orma. Isheen ormaa sunis dandeettii hin qabdu. Amma zeemaan amma jettan kunis wareema kana malee bakka haasaadhuma kanaa fi wanti barreeffama kana malee akkoo warra gubbaa jiran sadakkoo Rippaabilikaan gaardii ta'e gabar. Yoo isaan akkas jedhan isaatti godheedha yoo barbaade. Harka koo hamma galtutti hin jiraattuudha. Utuu jedhu biyya sanatti maal fide Waaqayyo nama dhuunfaa akka barbaade godhee si bulchu sitti fide jechuudha. Cubbuu jabaatu hojjetame kaa biyya cubbuu jabaa itti hojjetamedha bar biyyi sun biyya ajaa'ibaati bare. Biyya namichi ani qaallittiin jechi qaallittii jedhu afaan Oromooti jennaani na lolanii beeku namoonni Addis Ababa. Jecha akkamitti qaallittiin afaan Oromoo akkamitti jedhani jecha Amaariyyaati malee naan jedhi. Guullallee faa jechi dhufaa jecha Amaariyyaati faasiin jira. Hiika isaa garuu hin beeku. Gondoriyyuu Amaariyyaa miti. Biyya akkamii sitti fakkaate biyya dhufee mana kee keessummaa mana kee bulees mana sitti falmu. Waanuma fakkaanne hojjeta bara biyya ajaa'ibaati bakka biyya dhugaa ishiitti ma waa'ee Itoophiyaatu barreessanii hin fixxani bashannanuma ajaa'ibaa tokko si bashannansiisa. Jarmanaawwi tokkotu dhufee kitaaba barreesse waa'ee Itoophiyaa jedhanii miil tokkotu natti hima. Jarmanaawwiin kun Itoophiyaa tureetu dhufee kitaaba barreesse baruma 2020 darbe kana. Itoophiyaa jechuun jedhan afaan Jarmaniitiin barreesseera. Biyya illuuzinii environmentii addunyaa ofiisaa uummate addunyaa ofiisaa sana keessa jiraachuu danda'an. Addunyaa isa biyya lafaa kanaa wajjin waliin beeku. Uummata akkasiitu uummata Itoophiyaa jedhan. Fakkeenya maal fudhate beektu? Yeroo Finfinnee dhattanii sameen taraaraa argiteettaa isiniin jedhaa jedhe. Hin argine baay'ee bareedaa baay'ee tolaadha. Dhaqii daawwadhu isiniin jedhaa. Sameen taraaraa isa jedhan sana. Gaarota naannoo kaabaa sana. Akkasumas hawaasaaf argiteettaa jedhanii baay'ee bareeddu hin tolti miti waan ajaa'ibaati isiniin jedhaa jedhe. Ati deemtee argiteettaa yoo ta'e jetteen anillee nagareedhaan dhaga'e malee siin jedhaa jedhe. Sameen taraaraa baay'ee tola ajaa'ibatu argite siin jedheetu isa booda ani man argine nan dhaga'aniyyuu siin jedha. Uummata illuuzinii akkasii uummatee jiraatu baay'isee. Uummata akkoo asiin arseemaa waaqessu, asiin ko'ee kalee waaqessu, uummata akkoo taammiraat galataatiif ikkoo birrii 100,000 meeqa kennuu dabale. Taammiraat galataa taa'ee fataa'ee caatii isaa qaame seenaa xonqolaa siin qabu xonqolaa dudduuba isaatii nama qabu taammiraat galataa. Hin qoosa. Bilbilaanii amma Saawud Arabiyaa turtan miti lakki amma koo Itoophiyaa galeera kunoo barreeffaa jedha. Isa faa taa'ee dhaggeeffatanii itti amananii birrii 100,000 meeqa biyyatti kennamuu dhabe. Biyya ajaa'ibaati bara Itoophiyaa jechuun. Biyya yoo amantaan an dhufte kiristaanna seetsiin jedha miti dur. Biyya garuu kiristaanummaa ari'ataa ture dabala. Kan akka Itoophiyaa kiristaanummaa ari'atan jiru. Amma obboloonni keenya kan musliimaa warri kitaaba barreesse Kiristiyaan Kingdom of Itoophiyaa jedhanii barreessan amma Profeesar Mahammad Faan. Ani amma fudhadhu tu isaan argeettanii. Kiristiyaan Kingdom Itoophiyaa keessa hin turre. Kiristaana miti barjar hin beekan kiristaanitii ayidooloojiin kiristaanitii iyyuu hin jiru malee keessa. Itoophiyaa keessatti kiristaanitiin piraaktisii ta'uu kan jalqabe waggaa 22 darbee isa dura waggaa 100 waldaa warra akka Makkaanisusii fa'aa kun masarata Kiristoos fa'aa maal jettan kun turaniiru. Warri garuu biyya bushanii wanti ortodoksii wanti godhefan they are not Christians. Miti isaan yeroon akkas jedhu wanta sana mormuu miti. Kaalcharii kiristaanii tokko hin qaban wanti baay'ee sana tokko hin qaban. Injiran kaa keessa asii abaluun waaqessitaa abaluun faarfattaa asii abaluun maal gootaa hin jiru kaa pirinsipilii sana keessa jiru. Pirinsipiliin kun pirinsipilii Roomaan istaayilii keessa turedha. Dura Roomaan impaayirii keessa turedha. Biyyoota baha giddu galeessaa keessa turedha. Biyyoota Awurooppaa baha keessa turedha. Gochoota akkas akkasii wal makaa wayiidha malee waan sana miti garuu sana jedhee addunyaatti of ibsaa ture. Biyya koorra adii argaa jibba adiin jaallatu.
Uummati adii bakka cubbamaadha jedhee haasa. Ameerikaa garuu dhaquu barbaada. Ameerikaa, Siwiidin, Jarmanii, Ingiliz dhaquu barbaada. Garuu adii no cubbamaadha isiniin jedha. Adiidha kan biyya jeeqee isiniin jedha. Jireenya faallaa jiraata. Jireenyi inni jiraachuu barbaadu inni sammuu isaa keessatti yaaduuf inni lafarra jiru addunyaa waliin agarra. Siistemiin isaa waliin agarra jechuudha. Itoophiyaan biyya akkasii. Biyya hawaasa akkasii qabu. Kanammoo maaltu jaala? Miidiyaa biyya sanaa. Seetaappii biyya sanaati. Kanaaf bara biyya madii kan nuun jedhe Itoophiyaan nu uumteedha. Itoophiyaatu na uume jedhee amana. Namichi biyya bulchu isinii warri har'a Profeet jettee waa meeqa dubbattu kan na uumte Itoophiyaatu nu uume nu Itoophiyaan uumneedha. Itoophiyaas gaaddisiin jedhe bare. Biyyi nama nu uumu. Namatu biyya uumu. Kanallee nu batu bara. Kanallee nu batu hin cabacabaaf. Amma koo shakkisiisan biyya sana keessatti amma tokko ka'ee ma egzaabeeri gidda laachuun muutu jedhee utuu nabaaree ameen jedhee faa cabacaba. Maaliif confused biyya ta'edha jechuudha. Har'a kanatti bashannanaa irraa fadi yaada kana sidii kaasa. Biyya confused ta'edha Itoophiyaan. Dhugaanis nitti seetaappii biyya sanaa confused godhe waan hundaa. Mee ilaalaame wanta irratti wal dhabnu irratti wal lolu. Wantoota namni irratti wal hin dhabneedha bari baay'insa. Wanta irratti wal lolu. Wanta nuyi irratti wal dhabaa oollu wanta hin jirre. Biyya namni itti maqaa keetiin farramee galche maqaa feekii wanti hojjetate dhufuudha. Biyya namni maataba barbaade maataba dirjitii kamiyyuu namni qarratsee sii kennuudha. Maataba dhaabbata kamii dirjitii kamii qarratsee sii kenna ittiin hojjetataa jechuudha. Paaspoortii baafachuuf amma birrii 30,000 meeqa gaafa turan? 30,000 konfiirmidi kan ta'e. Ani immigireeshinii ijoollee qaba. Namoota beekaa sirriidha ragaa hedduun nu ga'ee naan jedhan. 30,000 fidiisiin jedha paaspoortii. Amma hin beeku birrii meeqa akka baasan. Birrii 30,000 paaspoortii baafadhu isin paaspoortii biyya tokko uummata hiyyeessatan. Waajjira mootummaa keessaa hojjetan konnekshinii qaba. Biyya tiraafikiin isaa yoo birrii barbaade si qaxxa'u. Garuu biyya amantaa jedhamee immoo labsamaa jechuudha. Biyya sagaduu dammoodha. Wanti isaa wal makeera waa'een biyya sana. Dhugaan isinitti hima siyaasa qofa dubbanne malee wal makeera biyyichi. Biyyichi biyyuma ajaa'ibaati. Wal makeera. Wantoo beektu ejji Itoophiyaa akka baay'atu beektu. Amanziraannet biyya Itoophiyaa keessa Itoophiyaa caalaa baay'ateen beeku. Afuurri isaa osoo hin jeequ biyya laatti. Achitti wantiin isaa achumatti wal ga'e. Ejjituu jedha halalee jedha wanti jedha achitti hojiidha. Soba jedha malaammaltummaadha wal ga'ee jechuudha. Namicha tokkotu paastara waldaa lallabu tokko takkee gaaf tokko. Enlightenment isa jennu enlightenmentiin maal jedha maalidha? Enlightenmentiin isa bara qaroominaa jaarraa 17ffaa keessa biyya Awurooppaa keessatti ka'e. Renesansii sana dura enlightenment namoonni enlightened ta'an jechuun namoonni ofii obbaruu jalqaban qaroominni guddaan dhufe sana bara enlightenmentii fi bara English Industrial Revolution bara French Revolution bara revolutionii hedduun Awurooppaa keessatti geggeeffamaa ture sana jedhe. Seexanni qaroomina waan hin jaallanneef seexanni baay'een qaroomina sana baqateetu baha Afrikaa dhufeedha. Baha Afrikaa kun beektu dhiyeenya qabas waan ta'eef ardiiwwan akka Eeshiyaatti akka Awurooppaatti walitti konneektii godha. Baha Afrikaa kana dhufeedha. Seexanni as dhufe kun jedhee asii qaroominni waan badee fide as taa'ee ture wal lolchiisa. Seexanni addunyaarraa sabassabamee manni seexanaa lafti seexanni jiraatu Afrikaa bahaati jedhe. Itoophiyaa dabalee. Kanaaf wal lolchiisa naannoo kana hundumaa jedhe. Hin sobsiisa jedhe. Maal godhan? Kanaaf jedhe waldaa keessa nu wajjin taa'ee nutti kolfaa jedhe. Paastariidha. Ana achitti ture gaafatni akka jedhu Finfinnee keessatti jechuudha. Paaster Mooko namicha jedhamu boolee waldaa wanti jechuudha waldaa Yuugositii jedhamu sana. Asuma waldaa keessa taa'etu isinitti kolfa seexanni biyya kanaa jedhe. Biyya biraatii qaroominaan seexanni badeedha. Qaroominaan hin bada dhuguma. Warra amantii akkasii. Maaliif yoo qaroome namni
nama jibbuu dhiisaa, hinaafuu dhiisaa, jireenya isaa jiraachuu jalqabaa. Namaa wajjin waliin lolu, waliin argu, hin hinaaftu, hin jibbitu, ajjeesuuf hin kaatu, hin hamattu. Jireenya kee jiraattaa jechuudha. Itoophiyaattu hin hamatta, wal loltaa, walirratti kaataa, ajjeesuudhaaf fiddaa, waa'ee isaa haasoftaa, waa'ee kan kee dhiiste, waa'ee isaa haasaa ooltaa, waa'ee mana namaa isaa ooltaa, bultii namaa diigaa ooltaa. Wal dhaadhaa jechuudha. Kana maafan isinii kaasa? Siyaasa qofa jennee siyaasa qofa jennee irratti wantootaan miti. Utuu wanti nafxanyaa eegame rakkoon Itoophiyaa ni qabu. Siyaasa qofa miti. Wal makaa, wal dhaadha. Kan akkas hin beektan. Kana beekee Oromoon akka qajeeluufan kana dubbadha. Wal dhaadha wanti biyya Itoophiyaa. Kana immoo yoo sobattan naan mormaa biyya kootikaa keessa jira. Kanaafan akkas jedhee dubbiin irraa kun cimaadha. Egaa kana fakkaata. Xiiqi jarrimmaa akkas jedhanii of ibsu bare. Jarri akkas jedhanii kan of ibsanii qawwee argachuudhaaf mootummoota bara sanaa warra Kiristaan Kingidamuuf turanii warra akka Poorchugaal, Xaaliyaan, Faransaay, Ingiliz warra jedhaman yeroo sanaarraa qawwee argachuufitu nuti mootummaa Kiristaan Kingidamitti nu gargaaraa jedhanii aayidooloojii amantaa ture miti. Amma jaarraa 19ffaatti biyyoota ijaaruu keessatti yaadota amantaatiin biyya ijaaruutu ture. Har'as biyyoonni kana yaadan baay'een jiru. Isa kanaafitu yeroo sana jechuudha qawwee argachuudhaaf, lafa saamuudhaaf, lafa uummata gara kibbaa jiru, lafa Oromoo isaa gadaadhaan bulu, lafa uummatoota Oromoo wal fakkaatanii saammachuu fi qawwee fudhachuudhaafitu warra Poorchugaal, warra Xaaliyaanii, warra Faransaayfaatti kana himachaa turan. Maqaa sana jechuudha. Jarri garuu sana hin taane, taanis hin beekan. Xonqaawota, dabtaroota. Dabtaraaf xonqolaan hin jiru amantaa kiristaanaa keessa. Waaqa tokkotti amana amantaan sun. Akkuma musliimni waaqa tokkotti amanatan waaqa tokkotti amana. Siisteemii biraadha malee inni kan. Amma waa'ee amantii dubbachuuf miti asitti wantiin kun Itoophiyaa wal makisa jirudha. Kanatti hin fudhatinaa jechuu kooti. Dafee sammuun namaa baay'ee dafee gara sanatti fiiga. Taraan agarnu inni waa'ee wantooti sooshaalaayizeshiniiti. Waa'ee isaa dubbachuu miti kaayyoon koo. Isa waan dubbadhe dhufee wangeela sitti lallaba. Guyyaa biraa namoota barbaadaniif kan biraa. Garuu Itoophiyaatti wanti hunduu wal makeera. Sobaa faallaa deema wanti hunduu. Akkuma qulfiin warra PP qulfiin Abiyi Ahmed faallaa hojjetu jechuudha. Yeroo inni banu ni cufa, yeroo inni cufu immoo ni banaa inni miti. The same to that siistemiin Itoophiyaa keessaa wantooti hedduun akkas ta'aniif. Akkas ta'aniif. Isa kan akka hubattanidha. Kan hubachuun immoo beekuu qofa miti gaa. Beennee bashannannee wanti ta'u miti. Ofii keenya irraa goruu danda'u qaba. Soba, cheating, wantoota garaagaraa. Si nama dhugaa ammoo wali namannu maaliif? Aadaa sobaa qabna. Nagoomsa jenna malee wanti dhugaa dubbate wali namannu. Anammoo jiru wajjii hojjetu jira. Waan na amanu een shakka gaafii gaafa wanti tokko ta'u. Si namanu nabi. Maaliif wanti sana keessatti guddanne siistemii sana. Biyya akkasii jechuudha. Kanatu rakkoodha biyya sanatti. Isa kana kanaafuu sirreessuudha. Baay'ee tureera fakkaata. Xiqqootu tureera. Kana caalaa waan dubbadhe sin ta'u. Egaa sinnaa daraa keessan naa jabaadha. Yoo gaaffiin jiraate gaaffii fudhadheetanii gara xumuraatti fida. Har'a haxxee faxaaree irraa jalqabneetu haxxee faxaaree booda gara Kanniisaa fi Jaldeessaatti dhufne. Kanniisaa fi Jaldeessarraa gara Saree Farrittiitti dhufne. Kana booda gara Jaalettiitti dhufne. Siistemii kun hunduu wanti Itoophiyaatiin wal fakkeessinee ilaalle jechuudha bashannana. Guyyaa bashannanaati. Koppiraayitiin koo eegamuu qaba. Koppiraayitii kootishi. Koppiraayitii koo naa eega. Kana fakkaata yoo gaaffii qabaattan naaf ibsuu dandeessu. Yuutuubii koo sabiskiraayib godhaa. Feesbuukiirra nama hedduutu jira. YouTube garuu subscribe hin namni. YouTube subscribe nuti birriif wantiif hin barbaadu. YouTube'n daataa sirriitti qabatee taa'a. Yeroo barbaaddanitti dhaqxanii argattu. Bal'inaan achirraa argattu viidiyoo baay'ee keenya achirra. Waa'ee jireenya namaa, waa'ee siyaasaa qofa miti. Waan hedduutu jira. Isin fayyada. Kan afaan Oromootiin hojjennuu fi namni keenya
akka waa hubatuuf. Facebook irraa waan baay'ee hin bartan. An dhugaan isitti makala. Isa wadamina. Facebook irraa waan hedduu hin bartan. YouTube irraa waan baay'ee bartu. Warri xiqqoo haayir hojjettan immoo Twitter irraa maal tokko jiru hin bartu. Garuu Facebookiin waan hedduu isin hin barsiisu. Facebookiin amma sooshaal miidiyaa wanti ta'aa dhufaa jira. Garuu wanta akka YouTube banadhaa seenaa. Gmailii tokko banattaa YouTube banattaa YouTube irraa ragaalee barbaadde dhaggeeffattaa jechuudha. Warri carraa kanaa qabdan kan hojjedhaa YouTube ko subscribe godhaa. Subscribe godhaa. Waan hedduu argattu. Kan nuti afaan Oromootiin hojjennuu fi daataa ta'ee ijoollee keenyaaf taa'a. Namoota hedduudhaaf taa'a. Odeeffannoo walitti qabee taa'a. Odeeffannoo hedduu tola argattu jechuudha. Isa silaa dur konsaltaantiin garaagaraa isin gowwomsee kallattii adda addaan birrii guddaatti argatu tola odeeffannoo san argattaa jechuudha waan biraan qabu. Anama waa'ee tiraavelii nan hojjedha. Waa'ee biyyootaa irratti nan hojjedha. Biyya deemuu barbaaddan yoo qabaattan. Waa'ee impoort ekspoortii irratti nan hojjedha. Wantoota adda addaati kan hojjennu. YouTube sanarraa argattu. Yoo subscribe gootan yeroo yerootti notification isin dhufa yeroo gadhiifamu knowledge babal'aadha kan argattan jechuudha. Facebook irra yoo oolte garuu yaada wanti Facebookiin amma liivii irratti namoonni ba'anii waan gaarii dubbatan namoonni jiru. Bal'inaan Facebookitti yeroo guddataadhaan garuu knowledge baay'een argattu. Keessumaa Facebook Itoophiyaa waa'ee siyaasaa qofatti hafta. Boodatti hafta baay'isee kana qofa taanaan. Waan tokko sitti hin shawadamina. Ani waa'ee Itoophiyaa siyaasan dubbadha jedhee waa'ee siyaasaa qofa wanti taasisanii hin jiru. Knowledge biraa dafina. So kan immoo YouTube irraa argattu hordofaa afaan Oromootiin hojjechuun keenya isiniif akka ta'uufi ijoollee keenyaaf akka ta'uufi. Afaan keenyaa wanti baay'een hin jiru akkuma beektan. Isa kan warra kaanii dhaqxanii akka barbaade guddistan afaan kan keenyaan guddisaa dhaloonni keenya lafaa ka'u afaan biraan beeku. Biyya ijaaruun isa kana. Oromiyaa indipendentii Oromiyaa maaloo gaafa yaadnu kana yaaduu qabna. Dhaloonni baay'een afaan keenyaan waan argatu yoo ta'e afaan biraatti atiraakti ta'a. Eenyummaan keenya immoo afaan keenyaadha. Afaan eenyummaan keenya. Kanaaf isa kan biraa dhaqee kan guddisee maal godhu Oromoodha. Isa kan afaan Oromoo immoo dhiisee wantoota gaafa katabee ta'u dhiisaa deemaa jechuudha. Ijoolleen keenya kanaan baate kanaaftuu jettuu bilisummaa kan biraa wanti Oromiyaa yaadda yoo ta'e wallaalaadha mana kee diigaa jirtaa jechuudha. Nuti immoo caalaatti afaan Oromootiin wantoonni baay'een dhufanii dhaloota haaraa bira akka ga'an kana kan irratti hojjennu. Malee wanti birriitti argachuu isa sobanii namoonni wanta adda addaatti argachuuf godhan ishee kana ammaa ishee kana sadarkaa baay'ee dur bira darbiyan waan tokko isheen taraa nagannaati. Kanaaf isa kanan isheetti hin barbaadu. Seenaa YouTube ko Gmailii tokko banattu subscribe gootu waan biraan qabu. Isin barbaachisaa jechuudha. Yeroo ammaatti barataa kutaa 2-3 jalqabee barbaachisa. Gmailii qabaachuu, wanti qabaachuu. Isee kanarratti ofii shawwadinaa. Namoota biraa qofa hin eeginaa jechuudha. Kan biraa waa'ee miidiyaa yeroo darbee kaasnee amma wanti isaa share godheen ture miidiyaa kana data isaa hojjedheera. Already namoonni almost all jechuu danda'a nama 2 yookaan 3 ala hundumtuu barbaachisaadha. Waa'ee miidiyaa afaan Ingiliffaa jechuudha. Irratti wanti ta'aan jira. Warri gaa wanta kana nu duukaa hojjechuu barbaaddan hordofuu barbaaddan keessumaa warri ogummaa garaagaraa qabdan namoonni ogummaa hedduu qabdan galmeessaan jira. Keessaan naquun namaa keessaan meesajinaaf godhaa. Keessaan meesajinaaf godhaa. Warri viidiyoo ediitingii dandeessan warri akkaataa ittiin sooshaal miidiyaa ediit gochuu dandeessan dizaayin gochuu dandeessan aartii dizaayin wanta akkasii dandeettii warri qabdan keessaan naquun namaa. Waliin hojjenna. Dhaggeeffachuu fi wanti fudhachuu qofa miti. Yoo hojjennetu uummata keenya ifatti baafna bilisa baafna. Yoos lafa keenya qabeenya keenya bor fayyadamu kan kanaa achi bara baraa falmachaa hamna jechuudha. Gidiraa dhabu. Sababa kanaaf warri dandeettii qabdan keessaan naquun namaa keessaan naasofsiisaa meesajii naa godhaa jechuudha. Kana booda ani immoo laalee isiniin deebisaa. Isa booda wajjin achiin walbarree waan baay'ee wajjin hojjechuu dandeenya jechuudha. Carraa bara kanaa fayyadamuu danda'uu qabna. Akka qoosaatti ni ilaallina. Miidiyaan akka salphaatti harka keenyarra waan galeef qoosaa nutti fakkaata. Isa kana
Isa kanaadha. Kanatti akka nuu jabaattanidha. Tole. Dr. Biraanaa Masqalee wajjin hin dhumna, rakkoon hin jiru. Hin dhumna. Innis karaa isaa wanti ta'ee jira. Aarii irratti hojjechaa jira. Hin dhumna. Kanaafi dubbiin kana fakkaata. Yoo gaaffii qabaattan warri gaaffii qabdan naa barreessa. Takka mari'annee xumurraa jechuudha gaaffii keenya. Yaada wanti koo irrattis kennuu hin dagatinaa. Yaada qoosaa, yaada maalii har'aa kana kennuu hin dagatinaa. Namni baay'ee sammuu isaa arrabsoo bare beektu waa'ee barumsaa dhiisee, wanta beekumsaa, wanta ogummaa dhiisee namni nama arrabsuu jaallata. Nama wal arrabsu, warra siyaasaa faallaa keenya. Jijjiirama fidu arrabsuun. Jijjiirama fidu. Itti baacaa ogummaadhaan, wantiidhaan baruun gaariidha. Arrabsuun garuu nama jijjiiree hin qabu. Kanaaf hin arrabsinu. Kanaaf namni baay'een foloo godha isaan arrabsu. Aadaa sana keessaa bahuu danda'u qabna. Isa jedhuudha. Gaaffiin jira ta'e eegaa tokko eega. Dhamma tokko gaaffiin qaba kan naan jedhee ture argaan ture na duraa darbeera fakkaata.